Mucaan isin argitan kun maqaan isaa Gaaddisaa Zakariyaa jedhama. Baaburaatu miila irraa mure. Allahu akbar. Nagaa. Fayyaadha. Maal taate miila kee? Baaburaan mure. Baabura. Summa lakkootti siraa mure? Oh. Subhaanallah, hiree daa'imman keenya. Obboleessa keenya Mu'aaz Mahammad daawwannaaf gara Jabuutii akkuma imalaniin iddoo Bahara Seestaa jedhamutti daawwannaa godhaa jiruun waraabbiin roosuu jiru qaama miidhamaa waan ta'eef itti goree maaltu akkanasi godhe okkolaa deemtaa miilli kee maal ta'e jechuudhaan mucaa kana gaafatam. Akkuma argeen yeroo fuula keessa laalu ijoolluma teenya Oromoo ta'uun oolu yaabuu je'ee viidiyoo adda muree ittichi deemee dubbiseem. Akkuma inni tilmaame mucaanis ijoolluma Oromooti kunoo afaan Oromoo dubbatam waliin haasawee dhalootaan illee mucaa warra Harargeetiim. Harargee keessaa warra dadarra soqaa akka ta'ee fi haadhaa fi abbaas akka qabu itti himee miila isaa tokkicha garuu gara Jabuutii dhufuudhaaf yaalii taasisaa tureen baabura Jabuutii deemu irratti rarra'ee osoo dhufaa jiru miilli isaa irraa muramee akkasitti okkolaa akka deemu itti himeem. Waan ajaa'iba isinitti ta'u mucaan kun miilli isaadhaa baaburatti irraa citee akkuma tureen miilaan dawwalli irraa ka'e gara Jabuutii seenuu dubbatam. Osuma dhiigni irraa yaa'u miilumarraa murame saniin deebi'ee gara Jabuutii kan seene ta'uu dubbatam. Amma daandii irra jiraatam harka namaa kadhachaa jiraachuu itti himem. Obboleessi keenya Mu'aaz Mahammadiis waan danda'uun gargaaree nama kanaaf waan gochuu qabus waan silaa danda'u godheem. Innis biyya saniif keessummaa waan ta'eef waan danda'u erga godheen boodam uummanni Oromoo mucaa miila isaatiis dhabee ammas akkaataa itti jiraatu hin qabne kan karaarra jiraatu kanaaf furmaata godhaa jechuudhaan gara uummataatti dhiyeessee jiram. Uummanni keenya mucaa kana akka gargaartanii cinaa dhaabbattan jennam.